warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota amantaa biraa ashamaa harka fuunee jira jirtu. Akkasuma kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kiyyaa warri hangammaa maatii koo taatanii like subscribe gootanii na jajjabeessaa jirtan galatooma. Warri haaraa dhuftanis anaa dhufuu welcome isiniin jedhee jira. Mallattoo armii cuqaasaa gurraacha irraa diimaa irraa kara gurraachatti jijjiira. Like share subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Aadaa keenya nuuf haa ta'u isiniin jedha. Adaamaa tuub yookaan saayidoo namni wallaale hin jiru. Obboleeyyan teenya tayyaman keessaa yeroo calqabaatiif afaan oromootiin tanii YouTube channel fayyadamuu eegalteedha. Akkasuma saayidoo fi yookaan adaamaa tuubii jechuun tokkuma waan ta'eef adaamaa tuubiin kun akka afaan oromootitti ijoollee hedduu gama chaanaalaa fide. Dhugaa dubbachuuf ijoollee Yaman keessa jiran warra isaan booddee dhufan warra waan abdii hin ta'iniin Jadiidii Kifaayaa akkasuma Muktaarii ijoollee hedduu jechuudha maqaa isaanii dhahee hin fixu. Fooziyaa Muhammad akkasuma Caaltuu fi hundi isaanii warra duubarraan dhufanii dhugaa rabbii dubbachuuf hangafa YouTube ijoollee Yaman keessa jechuun hin danda'ama. Kanaafuu Adaamaan tuubiin chaanaala isaa doolaara 25tti gurguree kanaafuyyuu hedduu takkaan gadde dhugaa rabbii gurguruu isaatiif maaliif jennaan ofillee fayyadee namallee fayyadee share gochuudhaan jajjabeessuudhaan akkasuma chaanaalii tokko YouTube'n tokko achi keessatti yoo baname guddachuuf yeroo gabaabaatti fudhata jechuudha. Maaliifuu warri chaanaala gurgurtaa yoo share namaa godhe isaan jalaa dhufanii maatii ta'uu fi danda'anii subscribe godhanii guddisuu danda'an jechuu chaanaala tokko. Kanaafuu saayidoon YouTube isaa gurguree garuu nan gaddellee nan gammadellee maaliif gaddoo jettanii chaanaala isaa gurgurti nan gaddee garuu wannan itti gammade hojiirraa gama hojiitti eega jijjiire rakkoo hin qabu. Akkuma Aaminaan jette osoo waan dandahamaa ta'u taate isaa goonee chaanaala isaa kana oolchinaa jette. Garuu wanni inni hojjechuu deemu kunis hojii makama hojiitti jijjiiree jechuu rakkoo takka hin qabu. Rabbi isaa milkeessu akka yaade rabbi isaa taasisu. Bu'uura jireenyaa mana jireenyaa ijaaradhaa. Itoophiyaa keessatti mana dizaayinii tokkoffaa mana hedduu nama hawwatu mana bareedaa mana gatiin ol ka'aa mana akkasii ijaarachuu barbaada. Chaanaala koo gurguree jedhee obboleessi keenya rabbi isaa milkeessu mana bareedaa dizaayinii haaraa ijaaradhaa. Miliyoona 6 walakkaa na gaafatan jedhe. Miliyoona 6 walakkaa jechuun yeroo tana keessatti hedduu ulfaata. Yaa rabbi isaa gargaaru urmatti itti eda'amuu taati. Immoo kanaafuu doolaara 25 jechuun Itoophiyaa akkas miliyoona 2 akkas maashaallah rabbi isaa gargaaru. Innaa kanaafi warri gammadaniifis warri gadditaniifis garuu gammachuun isaa maashaallah baga kanattu argatee gurgurate kabitatu sunis Oromoo kenna waan ta'eef jajjabeessaa. Adaamaa tuubii YouTube isaa gurgurettanii irraa hin deebiina. Hordoftoonni isaa maatii isaa 100 fi 30 wajjin gurguraa jira. Akkasii rabbiin haa milkeessu karraa bitatan illee ka irraa dagaagee irraa guddatee irraa horee bulu rabbi isaa haa taasisu. Akkasuma maqama duraatiin Adaamaa tuub ka jedhu chaanaala isa durii jala linkiin isaa jira waan ta'eef gadi cuqaasaa haarawaa banatee jira. Subscribe godhaa fi like godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma obboleeyyan teenya Yaman keessaa ka gaddes jira ka gammades jira. Yaa maaliifuu hojii heega hojiitti jijjiire nama sin gaddisiisu maashaallah baga gurgurate jennaani.
akkasuma obboleeyyan ta'e gaddaaf gammachuu isaa koomentii YouTube chaanaala isaa jala barreessaa fi rabbiin isa haa gargaaru jedhaanii du'aa ibsi godhaa fi chaanaala amma banates dhaqaa subscribe godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma anis Siifaa chaanaal 24 warri maqaan kee kun Siifaachuun maal jechuu jettanii gaafii isinitti ta'e maqaan kiyya Siifanidha. Garuu maaliif jennaan Siifan ka jedhu hedduu baay'ate gisee chaanaal irratti hedduu baay'ate waan ta'eefu afaan Oromoo Ingiliffatti Siifan hima jedha. Garuu afaan Oromootitti iisan eetti yoo jirre Siifaa jedha. Kanaaf warri hanga ammaatti subscribe like gootanii na jajjabeessitan naaf galatoomaa isiniin jedha. Immoo warri haaraa dhuftanis mana kiyya anaa dhufu baga nagaan dhuftan nooraa manni mana keessanii like fi subscribe gochuun aadaa keenya haa ta'u. Nuti Oromoodha walaa guddisnu walaa jajjabeessinu biyya kamittuu lafa kamittuu wal bira haa dhaabbannu. Akkasuma ijoollee warra haaraa gama chaanaalaa dhufan hedduutu jira. Maashaallah amma baay'atanii jiranii. Kanaafuu warra haaraa dhufan sanis jajjabeessinii bira dhaabbanne warra jajjabaatee warra chaanaala jaraa guddatu rabbi haa taasisuu nus hanga danda'amaa ta'e wal bira haa dhaabbannu. Wal tuffachuu fi walifachuuf wal qeequurraa walaa qusannu. Akkasuma ijoollee mana madoon keessa dalaydutti YouTube channel hedduu takka ulfaata. Waa hedduu bu'aa bayeef keessaa qaba. Sa'aatii 4,000 guutuu subscribe 1,000 ol akkas view qabaachuu baay'ee jajjabaadha jechuu. YouTube yoo jedhan afaan kaleesse waa hedduu irratti nama dhibbisa. Kanaafuu rabbi isin haa gargaaru wal jajjabeessaa waliin ifatinaa xinnaa keenya haa guddifannu guddaa keenya haa qabannu. Wal tuffachuu fi walifachuu irraa of haa qusannu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Viidiyoo koo hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladha. Kana darbee rabbiin na dabarsee isin haa jaalatu isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii walii tachaanutti turtii gaarii nagaa nuuf turaa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa.